ala khaleef irra deddeemaa ture namni jiru waan ilaala waan laalu kan ammoo maal fakkaataa keessa bahee ilaala. Oromoon ummatuma waa faarsu qofa taane nuti ummatuma faarsu keessa ala wooma faarsina wanni nuti faarsinu kunis waan laallee agarroo waan qabannee harkaan tuynu miti. Garuu kan ajaa'ibe cufa keessa paarlamaa booyyeetiin ja'anii paarlamaa booyyee kaleessaa san irratti yeroo duraatiifiin dhaggeeffadhe maaliif laata waa'ee shaggar lixa shaggar kanatti faannoon goote kana namni Oromoof quuqama qabuchi keessa ni jira ka dubbatu je'een laalaa ture. Illaan durumaanuu booyyeerraa wanni eegan hin jirtu. Ummata bakka bu'oota ummataa ja'anii ummata akkana dhumu jiru kanaaf ummata rakkachuu jiru kanaaf tokkoon isaan dubbanne tokkoon isaa cufti faarfasee bu'ee garii wallee dubbisee bu'ee garii walaloo garii immoo eebbisee bu'ee moo abaaree bu'een beeku garuu maqaadhaaf maal ja'a paarlamaa ummataa ja'a. Paarlamaa ummataa odoon ta'in kun paarlamaa biyyeeti. Faarsitee bultoota inni walitti qabate warra mindaa kennuuf jechuudha. Dhugatti namni ummata isaa bakka bu'u nama tokko diinettee injibbin diinni kee garuu waan itti sirra caaluun beekuudha qabda. Warroottan amaaraa achi keessa jiru at least siyaasaan isinirra bilchoodha. Warra kaabne yookaan faarstoota namicha kana dhimma biyya waliigalaatiif dhimma ummata isaanii kaasanii jechuudha. Maaliif bakka bu'aa ummataa hoggaa jettu akkasii jechuudha. Isin booyyeedha. Booyyee waanuma dura kaayee nyaattee galti. Waanuma isin dura kaayee nyaatanii galan. Paarlamaa jechuun bakka rakkoo ummataatti himatan, rakkoo paartii keessa jirtu, rakkoo biyyicha keessa jirtu, haala hojiilee dabre irrina jiru, jabina jiru, laafina jiru, waan godhamuu deemu, waan godhamuu qabu irra dubbatanii jechuudha. Garuu keessan booyyeen Oromiyaa keessaa waliin yaatee chitatteessuun tadhiiga Oromootiin qaama dhiqattu tun isin walaa tinfa'u walaa tashfa'u faayidaa takkan qabda waan ajaa'iba isinitti ta'u. Furdaa malees guddaan qabdan. Andure nama garii nama gurguddaan se'u ture garuu amma fufurdoodha malee akka nama guddaan ta'iniin arkee jechuudha. Maaliif jennaan beekumsi isaanii guddaan nama isaanii mormu arrabsuudha achirratti. Arrabaan wanni takka wanni qaceelu hin jiru. At least namni ati Oromoodheef hin jettu akka hayyuutti iflaaltu yeroo hedduu gaafa TPLF akkanuma waa faarsaa ture jechuudha namichi kun. Akkanuma faarfatee bulaa gurguddaa jechuudha. Maaliif jaldeessi xixiqqaan waa faarsu kun jaldeeyyii gurguddoo dur tanarraa waa baree jechuudha. Amma hidda akkasii waa faarsee walaloon nama arrabsee leencimaarreen qummuuxoodhaaf hin okkoluu maarree jawsan nagee Oromiyaa keessaa fi at least loqonni kee zoonii dhihaa bahaa kanarra fakkaata. Naannaawuma isin bakka buutan kaanuu dangaaleen naannaawa Soomaaliitiin weeraramee Oromoon ona jaarsoo irratti, ona anniyyaa irratti, ona noolee kanarratti hiliyyuu hailii Soomaaliitiif warra Iisaatiin dhumaa jirti miti. Allis Oromoo guutuu yoon dubbanne ta'e waan Oromoo silaayis rabbii dubbataa fi bakkuma buutanii dhuftan saniif maa waan takka hin je'ina. Anyway anduriis isiniin beekaa waa isinirraa nama eeguu miti. Garuu nama ifi kofalchiiftan akka isin vaaliyuun qabne akka isin naman ta'ini bineensa taatan akka isin booyyee taatan jaldeeyyii taatan if garsiiftanii jechuudha. So an amma waan akkasiifa at least biyya Soomaaliyaa jedhamtu tana biyya mootummaan qabne takara meeqa daakamte tana hargeysaa xiqqaa addunyaan hin beekin kanalleetu isinirra paarlamaa qabaa jechuudha. Okay. Wooma nama qaanfachiisu rabbii jaa eessuma dhokanne eessuma dhayne isin duraa dhokanna keessaa alaanu. Keessaa alaan bakkuma isin duraa itti dhokatan dhabne jechuudha. Paarlamaa ummataa jaanii
Oromiyaa jirtu cufarraa namni bakka bu'ee dhaqee jechuudha. Baha Wallaggaa keessa waan ta'u jiru. Lixa Shaggar, Kaaba Shaggar, Baalee keessatti eenyu Harargee keessatti tokko isaan dubbanne jechuudha. Isin bakka bu'oota Abiyyi Ahmad bakka bu'oota daldala garaa keessanii jechuudha isin. Kanuma dalagaan teessan. Bar warri amma silaa asirra walitti qabamee haasa'u kungaa dubbiin Khadir laman deebi'uu baanan san malee silaa sabni kun wal qunnamtii qabaate silaa sabni kun bilchina qabaate silaa akka ummata jabaa ummata gabroomee muuxannoo hedduu keessa dabree tokkotti silaa waan amma paarlamentii jira tatteessan cufa wali guuranii awziin naquutu irra ture. Gaalshire naqaniiti hulaa itti cufanii darban silaa maftaa isaanii. Maaliif jarri kun kriminaalota gaafa EPRDFis akkanuma nama fixee dhiiga Oromoo dhoo'isaa baate jechuudha. Arrammoo kasandarinni irra dhufte jechuudha. Oromoo garuu ka dirmatuuf rabbi. Oromoo namni dirmatuuf hin jiru rabbi dirmataaf. Oromoon ummata dhugaa qabu waan ta'eef ummata dhugaasaa nama awwaalu malee nama dhugaasaa dirree baasuun harkatiniif nama isa gurguratee kaashaap isa godhu malee nama isaa dhaabbatu waan hin qabneef. Nama saba kanaatu kana jajee saba kanaaf hin addoonne waan qabuuf kacinaa dhaabbatu rabbii jechuudha yeroo hunda. Ummata garraame yookaan ummata fayyaalessa rabbiitu jiraachisa rabbii cinaa dhaabbata. Dhugaan Oromoo ni dheera ni qallata malee hin cituu jechuu barbaadeeti. Kakara kaanii waa'ee Wallagga irratti haa ture lolli Wallagga irra deemee fi lolli Tigraay irra deeme tokko dhiha Oromiyaa irra deemeetu irra hamaadha. Sababni isaa elektiriika murtanii, internet murtanii, telefoona murtanii dargaggeessa Oromoodha haawwanii fi abbootii Oromoo julmaan fixaa baatan jechuudha. Yaa oppidoo rabbi lafarraa isin haa xaa'u. Mana Oromoo meeqoonsitan ganda guutuu shimgootanii balleessitan. Ifaan keessa numa dukkanaa booda isinis. Isin ummata barakaa qabuu miti. Keessaafuu biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti hattuun shiftaan sirna dhablummaan nama ajjeeftuun nama fanniftuun caasaalee Oromiyaa jedhan kana keessa jechuudha. Biyya bulchuun dandeessan caasaa akkatti caasaan beeytan ummata eeguun beeytan isin ka isin beeytan saamtanii Oromoo ajjeesuudha julmaadhaan. Ka ammoo na ajaa'ibsiise barreeffama tokko tokkoon arga. Dhumaatii dhiharratti Wallaggarra ganna torban kana ta'e. Warri makkana waa barreessitan kun eessa turtan dureen? Jecha tokko ja'a jenne isin hin dadhabne. Jecha tokko ja'a dhumaatii Wallagga dhiha Oromiyaa irra deemtu dubbadha inni isin hin dadhabne. Arra eessa gayyaatanii waa barreessitan.